Ustaazni dubbatee quufee maaliin dubbadha akkamittiin dubbadda jedhee bar ustaaza. Maal dubbadha? Eenyutti dubbadha? Waan dubbadhu wallaale. Ustaaza waan dubbattanillee wallaallee akkam viidiyoo kan kee kanarraa hubadhetti nama itti dubbattanillee wallaallee abalu jettanii himtanii jirtanii waan dubbattanillee lafa keessanii dubbattanii jirtan. Ustaaza rabbii beeka waan itti dubbatte kana namaatu dubbadhu jees dubbachiisee fi ofumarraa kaatanii dubbattanii garuu Allahu aalami rabbii beeka haa ta'uutii garuu wantoonni ati dubbatte kun tootaalii waan dhugarraa fagaatin fakkaatan. Maaliif jennaan ragaa tokko tokko mee wal dura qabneeti wal garsiifna wal yaadachiifna walitti himna. Yoo nuu fudhattan fudhattanii yoo fudhatu baattan ammoo maqaa haadirummaa labsatuu mirga qabdan. Kaleessa diinatu akkana nu godhe jedhaatiniin turre. Har'a ilmi Oromoodhaa ka afaan tokko haasawu, ka afaan tokko dubbatu, ka dhiini isaa tokkoodhaa wayita inni akkanatti wal nyaatu arguu caalaa wani nama jibbisiisu hin jiru. Tun dhugaadha. Tana haqa dubbattan ustaaza. Ilmaan abbaa tokkoo walirratti hojjetaa jiran kana arguu caalaa wani nama jibbisiisu hin jiru kun dhugaadha. Ammoo garuu tatanatti aansitee dubbatteetu xiqqoo dabanatti fakkaatti ustaaza. Kaleessa diinaan buqqa'e ummanni kenna. Har'a ummatuma amma arsii buqqa'e kana yoo fudhattan namni buqqaatii isaaniitiif sababa tahe eenyumee dhugaa walitti himna. Eenyunni Shaabiyaadhaa Sumaaleedhaa faannoo jedhan sanii nama afaan Oromoo dubbatu daggalatti galee caakkatti galee Oromoo bilisa baasa jedhee Oromoo buqqisaan jiru moo Oromoo biroo gana addunyaa kanarratti dhalchanii ta biroo lafaa baasuu hedan. Namni abbaa miskiinaa fi haadha miskiina nyaatanii dhuganii qotatanii horsiifatanii qilee san keessa galan jaraaf rahmata hin godhin mootummaa filatte jedhee mana 70 ol ummata sanirratti gubee nama kara 20tti dhiyaatu ajjeesee gandarraa buqqiseetiniin jedhe bilisummaan ati irraa eedu kami fakkeenyaaf. Ustaazni dubbii tana yeroo dubbatan kallattiidhaan waraana bilisummaa Oromoo jechuu isaati yookaan waraana waboodhaa kan gaara keessa jiru kan dhugaadhaa jechuu isaati. Waraana mootummaan hidhachiisee baankii mootummaan kun gartee to'atuun maallaqa nama zarafee baankii kanarratti galchaa je'ee ummata keenya halkan qabee gudeedaa akka fedhetti saamaa saamsisaatiin ture ka waraana gartee faqqadaa abdiisaa faadhaan hoogganamuu fi warra mootummaa ol aanoo akka Araarsaa Mardaasaa gaafatamaan nageenya biiroo Oromiyaadhaa katee jechuu kallattiidhaan waraanticha kana shiftoota kana ajaju irratti yaada kannuu dhiiftaniitiin warri gartee ummata kana buqqise mootummaa filattan sababa jedhuun waan jiru dubbatte duuba as keessatti. Duuba dubbiin tun dubbii akka malee hijiba rabbiin jibbe bootun dhugaa walitti himnaa sheekh. Maaliif naan jettee eji mee yaa sheekha keenya ustaaza mee oka dhugaa dubbannu taate yaa sheekha dhaggeeffadhu. Filannoon ati jettu tuni mee gartee ummanni kun bahee dhagaan filate eessatti filate yoom filate bakka kamiif filate. Mee kaardii tiyyan gartee baasee mootummaa kana filadh qaamni jedhu yoo kaadiree fi warra mootummaa deeggaru hin tahin ummanni miskiinni kun ummata kana mootummaa kana kaardii tiyya baaseetiin filadhe je'ee haasiif intervuu kannuu ummata kana keessa dhaqii filannoo gootanii isin jii gaafadhu. Maaliif akkanatti hijiba walirra kaa'uun barbaachisee takkaa'u dubbiin jirre dhugaa fakkeessuudhaaf maa tattaafannee kun gaafidhaa beeki. Maaliif jennaan akkuma hundi keenya beeynu yoo walitti hijibne malee ni beeyta sirritti beeyta. Filannoon ni jaamu Itoophiyaa keessa hin jirtu. Filannoon kijiba. Kaardii maqaa namaa galmeessanii ufumaa halkan wanni horojotti guuranii abaluun ganda akkana kanatti filamee jira jechuun sun gartee yoo filannoo kayettee ati hayaatu taate ta'uu danda'a. Garuu tun soba. Ummata kana utumma filatte jedhanii mana 70 gubanii nama 20 jeesanii obboleessa kiyya. Ustaaza nuti kana dura waraana gartee mootummaadhaa hadhat dhaabbatu. Khashaneedha qallabde as keessatti waraana waboodhaa qallabaa jirtan nyaata nyaachiftan ilmaan keessatti gaara jira je'ee mana ummataa gube viidiyoodhaan dhiichisaa yeroo isaan waraabanii ol baasan agarree jirrallee irraa dubbannee jirrallee BBC'n gabaasee ture waggoota dura itti aansee OMN illeen sanboodallee yeroo garagaraatti gabaafamaatiin ture waan kanarraa takkaa dubbattanii mootummaan akka waan kana godhaa jiru akka mana namaa gubaa jiru qeef qabeenyarraa akka nama buqqisaatiin jiru dubbattee beeytaa ustaaz takkaan agarreeti. Akkamitti waboon mootummaa kana filattan jedhee ummata mana 70 irratti gubee nama 20 jeese jettee akka galee ummata kanaatillee ukkaamsuudhaaf maa akkasitti jecha kanaa kana dubbatte garuu ustaaz.
waraana faqqadaa abdii saafaadhaan hogganamu ka mootummaan kun baajata itti baasee gaara keessatti waboo fakkeessee ummataan halkan buchisiisee qarshii miliyoona hagan takkaa fidaa jedhee baankii mootummaatti maallaqni kun seenaatiin jiru ka mootummaan guyyaa tokko jara kanan to'atin silaa gartee baankuma saniinuu deemee to'achuu danda'a. Ooka to'achuu barbaadu taate duuba gartee ustaaza hoggaa akkana jettee waraana bilisummaa Oromooti kana isiniin bilisoomte jee gaara seensantu akkana sababa je'uun ummata kana buqqaaseettee gaafa dubbatte yaa ustaaza kiyya. Mee wanni tun dhugaadhaa rabbii kan keetii mee gaafuma tana qofa naa deebisi. Eenyu buqqise? Maaliif buqqaan? Saboo ustaaza kiyya. Ammumaan tana nama buqqaase nutti himaan jirtu. Maaliif buqqaan kayyattuufis? Sababa buqqaaniifillee nutti himaa jirtaa barra. Eega gaafatte immoo siif hin deebisa dhaggeeffadhu. Ha buqqise mootummaadha. Mootummaa Abiyyi Ahmadiin hogganamu jechaadha. Mootummaa biltsiginnaadhaa ka isin sodaattan san jechaadha. Dhageessee ha buqqise isaanii. Sababni isaan buqqaaniif maal ni beeyta? Dhugaadha. Waraanni bilisummaa Oromoodhaa gaara jira. Naannoo san dhuunfataa jira. Naannoo kanatti ammoo hiyyeeyyiin tun miskiinnan tun gartee jara kana gargaartanii warra kana gartee qallabaatiin jirtanii akkuma taraa tana duratti gartee bakka adda addaatti godina Wallaggaa afranii fi godina Gujii keessatti jechaadha. Akkuma kana dura godhaatiin turan akkasuma giddu galeessa kanatti jecha akkuma kana dura godhaa jiran san naannoo kanatti illee goonaa waan jedhuuf godhaatiin jiran kanaaf mana irratti gubaatiin jiran sababallee obbo Jowaar Mohaammed illee barreeffama dheeraa gallakkise. Viidiyoo kana dhumarra ittiin isin dabala barreeffama obbo Jowaar Mohaammed dhimma kanarra dhiyeesse jecha. Walitti kijibuun hin barbaachisu obboleeyyan. Wal sobuun hin barbaachisu. Ummanni kun sagalee ummatatti haajama. Abbaa fedhe haa ta'u abbaa fedhe yoo ta'e waboodhaa miti maa abbaa fedhe hin taane namni ummata miskiina jalaa mana gubee qeefi qabeenya isaanirraa mana gubee qabeenya isaanii saamee saamsisee ummata kana achirraa buqqaasaatiin jiru. Yoo gartaa waraana bilisummaa Oromoodhaa ka gartee Oromoodhaaf hin dhaabbadha jedhee gaara keessa jiru ka dhugaadhaa sanillee taate nutilleen akkuma isin silaamaan tana baatanii dubbatuu barbaaddan kanatti dubbanna jechu. Ammoo garuu waraanni bilisummaa Oromoo waan kana taasuma. Maaliif irbuu seena waraanni bilisummaa Oromoo irbuu seenee gaara seenuu qaba. Waraanni bilisummaa Oromoo irbuu seenee gaara seenu san diigee irbuu jechuun kakuu jechuu kakatee jechuu. Maqaa rabbiitiin hadhaa'eeti beekama kagaara seene roorruma uummata irra deemtan uummata irraa hambisuuf kagaara seene malee jaalateetii miti. Siigalee ustaaza. Hayyee waraana kanaa godhee jetta. Yoo ragaa qabaatte immoo ragaa fiduu dandeessa. Yoo ragaan qabaanne immoo akkanumatti waraanni kun godhuu ka ragaan qabne akkamitti dubbatte. Kunillee hin gaafidha. Ustaaza dhaggeeffadhu gaa. Uummata kana achirraa buqqisaa jiru maqaa waraana bilisummaa Oromootu gaara kana keessatti gartee humna teenyaa ol tahaatiin jira nurra guddateetiin jira. Kanaafuu ummata kanaa fi bakka isaan irraa nyaata argatan kana jalaa balleessuu qabna waan jedhuufi garuu waboon ummata irrallee achitti nyaata nyaataan jiru karaa adda addaatiin baageta argatee ofillee gargaaraatiin jira. Haa ta'u garuu mootummaan wanni inni kana godhuuf akka gartee sababa kanaaf ta'e obbo Jowaar Mohaammed illee barreeffama bal'aa barreesseetiin jira. Hayyee ustaaza mee itti fufaa. Buqqisuu miti nyaatuma nuti. Nyaatuma isin walitti buuftaniitumaan badaa kuntaaluma tokko harcee bittaniif kana ummata san bira geessuun cinqaa tahaan jiru. Mee itti haageessanii ka jedhu kun qaamni hidhate kun. Ustaaza kiyya mee qaamni hidhate akkas jedhee gabbee haati gartee qeeqaatiin jirtu kun akkas jedhee ibsa baase takkaa'uu beeksise kun mee eenyu eessatti akkas isiniin jee yoom isiniin jee ibsa kam keessatti jee mee fakkeenyaaf waraanni ati qeeqaa jirtu waraana waboo akka ta'e qabatamatti nuuf galaatiin jira ustaaza. Higaa ustaaza ka gartee uummata kanaaf nyaatan geessinaa jiru. Nyaatuma isinirraa walitti qabnee jiru kanaawu yoom walitti qabdanii eessatti walitti qabdanii gaafa kam fa'aa eenyurraa walitti qabdan dhagaya ummanni gartee bakka isatti abbaan isa buqqise deebi'ee dhaabbatuudha barbaada malee halkanii guyyaa miskiina gartee ufii buqqaasee maallaqa guuree baajata ummata irraa guuramu kana baankii gonofaati fi maarree gonofatti jaamtee achitti galee horiin ummata irraa guuramu baankii siinqeetii fi kiisha maafiyaa garee 100 fi 20 seenuu kana booda ittiin dhiifnu nama tokkollee yallam. Mootummaan ofiif harka isaatiin ummata kana dararee achirraa mana isaanii gubee buqqise akka ofii buqqaasetti qabeenya ummataa maqaa busaa gonofaatiin ummata keenyarraa maqaa gargaarsa ta'ee dhaabbanni gartee busaa gonofaa jedhamu sun dhaabbata gartee ummata buqqe rakkoon garagaraa irra dhufte deebi'ee akka qubatuuf gargaaruuniif dhaabbate kana waan ta'eef ummata halkanii guyyaa buusii busaa gonofaa jedhanii irraa guuraatiin jiranii.
qabatamatti gaa horiin sun lafa jira qabeenya kana gartee wanni achitti walii qabanii afiyaan gareen 120 biyya alaa keessatti fooqidhaan jaarattuuf numa hin jirre horii ummatarraa guuramu kana wanni ati baatee naa kadhattuuf takka nuuf hin kadhatina ummataaf illee hin kadhatina isin wama takkaaf nu amma booda ummata keenya kana keessa dhaabbadha callisaa nurraa yoo calliftan irra nu wayya yoo calliftan irra nu wayya hin kadhatina ummataaf hin kadhatina bu'aa keessa argattan malee waa takka ummata fayyadaa hin jirtan waa takka mootummaan ummata harka isaatiin buqqisee balaa irraan geessaatiin jiru kana baay'ata ummatarraa walitti qabu kabuusii buusaa gonofaa jedhee walitti qabee baankii siinqeetii fi hiji kiishii maafiyaa garee 120 jiru saniin akka deebisee jaaruu gaafanna ustaaz dhageesse no my friend kana booda gartaa irra walii diddibuun hin jiru dhugaa walitti himuu gaarii kana booda ustaaza kiyya isinin jaaladhaa na of kolcha hayyee hin ulfaata eenyuun bilisoomsuu hedanillee jedhii uf gaafadhu ati wayita garii akkanumatti taa'itiniin yoo namni qaamni hidhate tokko diina akkana goone jedhu diinni inni akkas godhe suni eenyunni jedhii uf laali diinni inni ajjeese jedhu suni diinni inni mana itti gube jedhu suni eenyu jedhii uf laali haateti abbeeti afaan tokko dubbatan walii galuu dandayan diinni inni ajjeese jedhu suni eenyudha jii gaafadhu jette dhugaadha mootummaan kun waan ummata gochaatiin jiru quba qabdan fakkeenyaaf waan seera hin ta'in buusii garagaraatiin ummanni keenya dararamu fakkeenyaaf gibira waggaatti yeroo sadiifaa keessa foor argee fi arsii tanafaa keessatti yeroo sadii irra deemee akka fedhanitti sa'a fedhanitti ummata kanarraa gibira hanga danda'an guuraatiin jiran hadhaa kanarraa kan ka'e namoonni baay'een waan roorroo garagaraa milishaa garagaraa irratti ijaaraniitiin ummata kana irratti akka fedhanitti oofaatiin jiran kana hifateeti ummanni kan gaara seene warri gaara seene kun ammoo namoota gartee isaan gartee ittiin ummata doorsan kana ofirraa dhooguudhaaf mirga qaba kanaaf kan gaara seenanii fi gaafa jara kanaa wajjin ammoo bakka diree lolatti walitti dhufanii wal injifannoo yeroo argatan diinota keenya warra gartee ummata keenya cunqursaatiin ture warra gartee dura dhaabbachuudhaaf nu waraanuudhaaf gaaratti nutti dhufe akkana goonee jira jedhanii dubbatuun suni gartee injifannoo lolaati dhiirti sani kan nuti beeknu haganda keessatti ummata miskiina ummata hiyyeeyyii mana irratti gubee ummata hiyyeeyyii akka fedhetti gibira fidaa je'ee sa'a fedhetti maallaqa hanganta qabaankii keessa naa kaayaa je'ee ummata darru kanaa diina malee dhaggeeffadhu eessumoo dhaggeeffadhaa dhugaa walitti himna ka ummata keenya sa'aa fedhetti shiftaa irratti jaaree saamee saamsisee akka fedhetti nama keenya gudeechisaa jiruutu diinatti beeyna malee nuti nama gartee waan jarri kun godhaa jiru mormuudhaaf gaara jiruun diina hin jennu beekaa nuti eenyu bilisoomsuudhaaf gaara seeni ummata rakkate ummata hiyyeeyyii akkatti mana irra gubaa jiran kana bilisoomsuudhaaf gaara seeni waraanni sun sigaltee ustaaze isin warri raahaa godhaa akka feetanitti mana ajaa'ibaa oowwaa keessa jiraattanii wama yeroo feetanitti gartee gabbaanii mootummaan dubbadhaa isinin jee dubbattaniif qofa waan gartee bilisummaa ummanni qabu isinitti hin fakkaatin ummanni keenya jireenya hadhaayaa keessa jira dhugaa walitti dubbatu gaariidha bahaadhiyatti kaabaa kibbatti ummanni oromoodha hadhaa hangana hin jedhamne keessa jirti sheekh dhugaatana dubbachuu dadhabbiidhaa fi bira deddeemtanii eenyummaa reetana inumaa amma haasasaa kana keessatti abreetuma barsheeni maal ja'a milishaa ajjeesee bar wanni ja'a bar inumaa amni inni jibbu jiraachuu danda'a garuu hawaasa miskiina gaara keessa galu ka harree fe'atee achii gabaa dhaqatuunu yookaan sa'aatii 3-4-5 itti fudhatu kanarraa mana gubeetiniin ati bilisummaa irraa eedaa akkamitti dubbadda sheemeen akkamitti dubbadda jechi an amma haasa'u kun nama garii hin aarsa akkam godhan maaltu fala in ulfaata wallaahi in ulfaata namni minishaa ajjeesee minishaa booji'ee diina boojinee jedhaa bar diina boojinee siin jedhaa bar mee akkam godha tayyib akkamitti dubbatta boo maal haa dubbadhu maal akka dubbadhu feeta ati boo ati qondaala mootummaa naannoo oromiyaa tokko kagabbee waraana wabooti mormuudhaaf ibsa baasaa jiru fakkaattaa bar wayitaa haasaa kana haasottu milishaa ajjeesee goota ajjeesetti dhugaa namni wal ajjeesaa jiru oromoo fi oromoodha garuu oromoo maqaa gartee mootummaa kanaatiin ummata nyaattu ummata zaraftu ummata ajjeeftu gartee nuti boo itti himnee waggaa 8 guutuu dadhabne kana booda waraanni kun hifatee gaara seenee humnas godhatee mootummaa kana dura dhaabbataatiin jira milishaa ajjeefnee maarree ja'a waraanni jettee haasawnu ayitaasistu beeki fudhataman qabu sheekha fudhataman qabu haasawnu ayitaasaatiin jirtu tootaalii fudhataman qabu keessa deebi'aa dubbiitti san tana laala at least qaamni wal lolaa jiru kun hundi ilmaan oromooti yaa warra gaara keessaa wal lolu yaa gartee mootummaa yaa warra gaara keessaa mootummaadhaan lolu mee isinillee wajjin hanga danda'ametti gatta taa'aati
marii nagaa haa godhaati ummata kanaafillee nagaa buusaa jechuun dubbii nama guddaati. Gar tokko gortee garuu mootummaa akka gartee nama ibsa mootummaa naannoo Oromiyaadhaa akka gartee waboo irratti ibsa baasaa jirutti gabbaatee viidiyoo martee akkamittiin dubbadda maaliin dubbadda jechaa hanga dandeessu dubbattee warra gaaraa maqaa irratti tuulaa obboleessa kiyya daranuu akka gartee hawaasa kanarratti rakkoon hammaatuuf deemta. Tokkoffaa anamma sumaafuu yaaddeetiin jira maaliif jennaan tokkoffaa mootummaan kun akka waan gartee mootummaa nagaatti beeyta fakkeenyaaf yoo kasi qabeeyu taate doongortee jirta. Jarri warra gartee naasuu ilma namaatiif hin qabne saa fedhetti akka fedhe si godhee kunoo laala ustaasni waan akkana jedheef waboon akkana tarkaanfii irra fudhate kunoo laala ummata akkatti ilma namarratti hiyyeeyyii tanarratti mana duutu lubbuu xiyyaaf mararfatee na dhiisee siyaasadhaan hin daldalanne jettee qoteessee bakka san taa'u jiraatu taate sheeka gizeedhaan bakka sanii deemiin sin jaantiyya wallahi jarri abbaa fedheef naasuun qabdu hagan takka hanga xurii hottee jalaa naasuun isaan keessa jirtu eessuma kiyya sitti himan jarri warra rahmata ilma namaatii qabu miti ati isaan faarsuudhaaf takka isaan ummata nagaati warri gaara jiru kun hamaadhaaf deemtaami jarri kun gartee sirraanuu balaa geessuu danda'a polotikaa itti hojjechuudhaaf jechuudha. Kana waan ta'eef nama jeesu bara kana keessatti waan hin beeyneef erga hagan takka ka dubbattu ati yaa sheeka kiyya lubbuma tan teetifuu gartee yaaddoo nutti uumtee jirtaati bakka sanirraa bakka jijjiiradhu rabbi nagaa si haa taasisu umriillee si haa dheeressuuf siin jenna nuti hamtuun takka akka sirra geessu hin barbaannu nama gartee hamtuu gartee namarraan geessu abbaa fedhe maaliif hin taane tokkoo isaanillee hin deeggaru. Kana waan ta'eef ustaaza kiyya rabbiin nagaa sitti haa ta'u jechoota akkasii fayyadamuu hin qabdu yoo dandeessan jechoota madaalawaa gattaa ati ummata kanaaf nagaa buusaa jettee dubbachuu danda'uu qabda malee gam tokko dhaabbattee maaliin dubbadda erga dubbattee quuftee hanga feetu jecha hin taane fayyadamtee waan hin taane jettee jara kana maqaa balleessuudhaaf waa hunda dubbattee egaa amma akkana jettee maaliin dubbadda jettee dubbatullee sirriidhaa miti jenna. Dhimma kanarratti barreeffama obbo Jawaar Mohammad barreessantu jira gadi fageenyaan kan kana dura ragaalee garaagaraa hunda dhiyeessuudhaan maxxansaa turee fi kana hunda walirratti deebisuudhaan yoon viidiyoo kanatti kan isin aansee hedduu dheerata waan ta'eef viidiyoo biraa keessatti gulaalee takka takkaan maxxansa takka takkaan sagaleetti deebiseetiin tolchee isiniif dhiyeesse jechuudha. Garuu sheekaaf deebisaa dheeressee wanni kanatti gidduu kannee fi beekuu danda'uudha qaban dhugaa tana beekuu danda'uudha qaban hundi isaanii jechuu hiyya akkasti naaf hubadhaan isin jaa barreeffama obbo Jawaar Mohammad viidiyoo biraa keessatti hojjedhee isiniif dhiyeessa.